الشمع أكم نجارتني في كيسني أني ويلسا أمين حسيني أرى إما أرتي أورومو ترى واتقو إسني جتشو أف جما كيسن دفع أرتي أورومو ترى يمور بنموتو أرتي جتشون واحدو أف كيساك أبدي أرتين ولا لو أف كيساك أبا يدلو أف كيساك أبا دراما في فيلم أنا ددا أف كيساك أبا aartii tana keessa sirba jira aadaa fi safuu waan eeggate duudhaa oromummaa irratti hundoofnee aartii oromoo tana hojjannaa kana keessaa ka arrammootu walaleessa ajaa'ibaa ka sagalee kiiloleedhaan qindeessee kitaaba haaraa bareedaa kan waan waggaa dhibbaa oromoodhaaf kuusaa waggaa dhibbaa ta'u kan dhufaa jiru Shaggaa Baadiyaa mata duree waata jedhuun kitaaba ajaa'ibaa qabatee nu dhufee jira. Kitaaba kana dubbisee dubbachuudhaaf waa hedduu irraa baree aadaan oromummaa, safuun oromummaa, haala jiruuf jireenya oromoodhaa, siyaasa oromoodhaa waa hedduu of keessatti hammatee jira jechuudha. Kitaaba kana keessatti waan keessaa kitaaba Shaggaa Baadiyaa namni dubbise waan keessaa dhabuun qabu jechuudha. Kanaaf aartii oromoo cinaa oromoon immoo kan dhaabbachuu danda'u aartistii ofii jabeessee waa'oo fakkeenyaa yoo namni tokko kitaaba baasee namni tokko CD baasee namni tokko mootu yoo fiilmii tokko hojjeteetiin jedhe fiilmii san daawwattanii fi kitaaba san bittanii fi yoo jettan aartistiin sunillee guddatee akka sabaatitti illee saba sanillee beeksisee aadaa fi sabuu duudhaa oromummallee beeksiseetiin ol baaseetiin oromoo tanaa fi oromiyaa tana addunyaatti mul'isuu danda'a jechuudha. Sabni tokko yoo aartiin isaa dadhabee yookiin aartiin isaa du'ee jedhe sabni tokko wanti isaa hundiin du'a jechuudha. Namni biraa dhaqeetiin gama aartiitiin haala salphaa ta'een saba tokko yookiin immoo biyya tokko aadaa saba tokkoo beeksisuu dandeetta jechuudha. Kanaaf kitaaba Shaggaa Baadiyaa kana keessatti dhuguma dubbachuudhaaf galmee seenaa oromootirraa aadaa fi duudhaa safuu oromootirraa wanti inni irraan barreessan hin jiru jechuudha. Kitaaba waata jedhu kana keessatti ani beekumsa kuusaa beekumsa waggaa dhibbaa of duraafillee ittiin jiraachuu dandeenyu nuu ka'e jechuudha Shaggaa Baadiyaa. Mucaa kana cinaa dhaabbannee kitaaba isaa binnee fi kitaaba isaa kana dubbisnee fi jajjabeessinee Shaggaa Baadiyaa nuu jabaadhu. Kitaaba kana caalu ammallee daddabaltee akka nu barreessitu abdii sirraa qabna. Walaloo ajaa'ibaa achi keessatti barreesse kan safuu oromummaa eegu duudhaa oromummaa eegu kan mootuu oromoo hin quuyne kan oromoo hunda walitti fidu kan oromoo hunda tokkoomsu jechuudha. Kanaaf oromootiya kitaaba Shaggaa Baadiyaa bitadhaatii dubbisa artistii keessan jabeessa aartii keessan guddisa. Mucaan kun yeroo isaa aarsaa godheetiin namoota hayyootan gulaalchisee waan ajaa'ibaa nuu qabatee dhufaa jira jechuudha. Kanaaf kitaaba kana dursee dubbisee jiraanillee akka mootuu isinillee dubbistanii waan gaarii irraa barattan mucaa kanallee akka jajjabeessitan artistii keenya kanallee akka nu jabeessitan Shaggaa Baadiyaa akka nu jabeessitan gamanumaan akka artistii oromoo tokkootti affeerraa koo isinii kaa'uu barbaadaa isin affeeruu barbaadaa kitaaba ajaa'ibaatti nuu barraa'e kitaaba kana bitadhaatii dubbisaa waliifis qoodaa kennaa bara kana yoo namaa kennitan kennaa ajaa'ibaa yoo namaa kennuu barbaaddan kitaaba Shaggaa Baadiyaa kana bitaa namaa kennaa. Dhugaa isin jedha namni isin akka kennaaf jaalallee keessaniif hiriyaa keessaniif jaallan qabsoo keessaniif nama oromummaa walitti hiddi oromummaa walitti isin hiitu hundaaf yoo kitaaba kana bittanii kennitan kennaa ajaa'ibaa ka bara baraan namuu isin ittiin daganne seenaa ajaa'ibaa kennitaniif jechuudha. Dhugaa isin jedha mucaan kun waan ajaa'ibaa barreesse. Kanaaf
Oromootiya akka kennaatitti illee walii kennaa bitaati. Namni tokko 3-4-5 bitaati hiriyoota keessa nama jaalataniif kennaa waliif raabsaa. Artistii kenna kana nu jajjabeessaa nu guddisaa. Aartiin immootu weelluu qoftirra hin jirtu. Aartiin weelluu qoftirra hin jirtu. Aartiin walaleessa warra kitaaba barreessan seenaa ajaa'ibaa nu barreessan warra kitaaba barreessan illee ol guddifnee ol baasuu qabnaa jechuudha. Fakkeenya amma beetiin afaan Amaaraatiin baafte kitaaba san hagam yeroo kanatti naaf waccisiisaa jira. Shaggaa Baadiyaa kitaabni inni afaan Oromootiin barreesse seenaa, duudhaa, aadaa, safuu Oromummaa waa hunda of keessatti guuttate waan ajaa'ibaa nu barreessee jira jechuudha. Kanaaf Oromooti isinillee kitaaba kana bitadhaatii waliif daddabarsaa, waliif qoodaa. Shaggaa Baadiyaa jabeessaa mucaa guddateetiin bakka guddaa gahuu danda'udha. Shaggaa Baadiyaa nu jabaadhu sagalee kan kee kiilolee saniin bareechitee akkaataan itti walaleessite akkaataan ati walaloo san barreessitee itti mootu qindeessiteetiin jette hedduu natti tolee jira. Kanaaf kitaaba waata jedhu Oromoon hundi bitatee akka kennaatittis akka walii qoodu abdii qabaa. Akka Shaggaa Baadiyaa jajjabeessitanii cinaa dhaabbattaniitiin mootu hamilee itti hortanillee isinirraa abdii qabaa. Oromooti isin abdannaa wal jajjabeessaa. Tokkummaan humnaa, tokkummaan yoo qabaanne jaalalatu dhufaa. Injifannoon immootu tokkummaadhaan dhufuu dandeetti malee addaan faffacaannee wal qoqqoonnee walirraa fagaanneetii miti. Kanaaf kitaabni Shaggaa Baadiyaa walitti nu fida, walitti nu tokkomsa. Ka bahaa, ka dhiyaa, ka kaabaa, ka kibbaa keessatti of arga. Oromoo guutuutu keessatti of laaluu danda'a jechuudha. Kanaaf Shaggaa Baadiyaa bitadhaatii itti bohara irraa baradhaa. Waliif daddabarsaa, waliif qoodaa isin jedhaa. Galatoomaa gama biraatilleen artistoota keenya gama biraa gama sirbaa fi gama tiyaatiraa fi fiilmii adda addaa hojjetanillee yoo akka haaraatti kan dhufan taate isaanillee yeroo yerootti isiniif qabannee dhufnaa. Wal jajjabeessuun aadaa nutti haa ta'u, wal guddisuun aadaa nutti haa ta'u. Waliif yaada pozitiif ta'amee Oromootiya walitti yaadurra walii yaadutu guddaadha. Sammuu gaarii walii qabaachuun walii yaaduun kenna nu ijaaraa, nu tokkomsaa, nu guddisa. Kanaaf Habashaa mee ilaalaa jarri tun keessan bara akka malee wal nyaatti bara mee irraa beeknaa akka jaraatti namni uummanni wal jibbu hin jiru bara. Garuu tokkummaan isaanii ilaali gama aartii isaaniitti irratti aartii tanaa waan guddaa waan hojjetamu hin beekan. Maaf Ameerikaan Holiwuudiin uumte? Holiwuudii wanti ijaarteef Ameerikaan irra fakkaattiin akkatti nutti mul'attee guddattee nutti mul'attu tana fiilmii isaaniitiin guddisan, aartii isaaniitiin guddisan, walaloo fi daloo isaaniitiin guddisanii, aartistoota isaanii guddisaniitiin aartiin addunyaa aartiidhaan addunyaa tana injifatanii jechuudha. So nullee kana itti beeknee artistoota keenya kan kitaaba barreessullee, kan walaleessullee, kan yeedaloossullee, kan sirbullee, kan mootu fiilmii hojjetu artistoota aktaroota keenyallee ka ammallee mootu yoo fiilmiin haarofti beeka afaan Oromoo fiilmii sanillee bitannee irratti alaa fidnu tiyaatirri haarofti yoo Oromoon hojjeteetiin dhufte dhaqnee fi haalaallu haa jajjabeessinu. Yoo jabaa keenya nu jabeessine alagallee nu sodaatti. Kanaaf jabaa keenya haa jabeessinu isiniin jedhaa. Jajjabeessaa Shaggaa Baadiyaa kitaaba waata jedhu waan ajaa'ibaa qabatee nu dhufaa jira. Haa jajjabeessinu hamilee itti haa horruun jedhaa. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa. Oromia, Kadauma, Tenela, Litu, Bia, Hayu,